Haati warraa fi abbaa warraan erga wal fuudhanii daa'ima dubaraa tokko waliin argatanii waggaa 20 booda obbolaa ta'uu isaanii qorannoodhaan irra ga'ame. Sila caalatu gala. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoowwan nama bashannansiisan akkasumas viidiyoowwan barnoota irraa barannu qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatitti na faana turaa. Namoonni yeroo jalqabaaf yookiin namoonni haga ammaatitti maatii chaanaalii kanaa hin ta'in YouTube isaa subscribe godhaa jajjabeessaa isin jenna galatooma. Isiniif salphaadha. Na baay'ee na fayyada. Hundi keessanuu viidiyoo kana jalqabuun dura laayik godhaa gara viidiyootitti. Namatti tola sirbi kun namoota hedduu bira akka gahee hin jirre yookiin namoota hedduuf haaraa ta'uu isaa yaada namoonni viidiyoo kana jalatti barreessan irraa hubachuu danda'ee jira. Sirbi kun sirba Haacaaluun waggaa dheeraan dura waltajjii irratti sirbee Haacaaluun dandeettii sirba kamiinuu waltajjii irratti bareechisee taphachuu dandeettii addaa qaba. Sila caalatu gala osoo kan du'e galchanii sila haceetunuuf galan. Sila ceetunuuf galan gubatee keessi garaa kun sedhamne gaafanne wayyoon goota guyyaa gaafa xiiqeen qeerramsoo naa xiiqeen yoomillee si yaadachuu dandeenye Haaceel Mandeessaa gadheen si nyaatte garuu nama moo bineensa. Haala kam keessa jiraatullee namni kamiyyuu namni Haacaaluu hin beekne viidiyoo kana irraa mucaa kana irraa hubachuu danda'ee jira. Haala inni keessa jiru viidiyoo kana irraa argaa jirtu haala ulfaataa keessa jira. Namni kamiyyuu namni haala ulfaataa kam keessa jiruyyuu namni waa'ee Haacaaluu hin beekne akka hin jirre hubachuu danda'ee jira. Bult! Hola, Carlos! Bult! Hello! Natubade. Intalli keessan boona doktorii Siinidaati sobdaka meedhu gaadhika doktorii Siinidaati doktoruma taati yaara samirra balaliif intalli koo baay'ee barsiisaara dubbisiisaar ta'u yeroo balaliisan duuba hin ilaalan yeroo bara ammaa mana barnootaa irraa hambisee bosona keessatti galchee xiyyaara oofti doktorii taati akkamitti ta'uu dandeetti mee haa xumurru. Yeroo xiyyaara samirra balaliisan duuba hin ilaalan asitti immoo yeroo nama waraanan akkasiin ilaa yeroo nama waraanan ija keessa hin ilaalan. Bareeda dubbisiisa. Intalli keessan birrii baay'ee nyaattiin kana booda. Haa ta'u yeroo xiyyaara maal ta'utti yeroo xiyyaara oofan maal abbaa maanni kaafin itti baay'iftanii isa yeroo mucaa koo irratti yeroo xiyyaara oofanu of duuban ilaalanu. Barataan kamiyyuu iddoo yaada isaan gahuudhaaf doktorii yookiin xiyyaara oofuuf waan biraa ta'uuf barnoota isaa seeraan barachuu qaba. Jaalallee qofadha manaa ko eessammoo wal argatan. Inni lafa manaa ko inni kam maal? Inni kami? Gada! Shurrubbe! Gadaan kan Oromoo tutuutu abbaa gadaa waan ta'eef dhagaan jiru. Run. Isa mitichuudha. Silaafuu abbaa manaan kun hambaqatu.
Kana malee wanti si baasu hin jiru fiigee jalaa dheessee jira osoo qabanii hin salphataa ture. Isaan lamaanittuu jechuudha maqaa garaagaraa himatee jira maqaa jijjiiratee itti himatee jira maqaa garaagaraatiin waamaa jiru kun salphina guddaadha. Hattuun yookiin namni otoo akkanatti salphataa kanaafuu hin barbaachisu abbaan manaa haadha manaa isaatiif amanamaa ta'uu qaba. Biyya Biraazil Sao Paulo keessatti haati warraa fi abbaa warraan erga wal fuudhanii daa'ima dubaraa tokko waliin argatanii waggaa 20 booda obbolaa ta'uu isaanii qorannoodhaan irra ga'ame. Taateen kun kan ta'e waggaa 20 dura ilmaan xixiqqoon yookaan immoo ijoollee xixiqqoon sababa rakkootiin gargar ba'an maatiiwwan garaagaraa biratti guddatan. Sanaan booda waggaa hedduu booddee walitti dhufuudhaan Sao Paulo keessatti wal fuudhuun waliin jiraachuu jalqaban. Jarri kun lamaan Andriyaanaa fi Leandro jedhamuun beekamu. Yeroo tokko raadiyoo biyya Sao Paulo keessa jiraatu yookaan immoo Biraazil keessa jiru sagantaa The Times Now jedhu irratti haati warraa bilbiluudhaan seenaa ishee ibsuu jalqabde. Yeroo seenaa ishee ibsitutti haati ijoollee kanaa bilbiluun daa'imti kun yookaan immoo dubartiin laayivii kana irratti tamsaasa kallattii kana irratti dhiyaatte mucaa kooti jechuun akkasumas ilma dhiiraa Leandro jedhamu akka qabdu itti himte. Leandro inseen ilma kooti jettee haati dubbattu kun bawarraa dubartii tamsaasa kallattii irra jirtu kanaati. Yeroo seenaan dhugaa ajaa'ibsiisaan kun dhaga'amutti maatiiwwan kun lamaan yookaan immoo abbaa warraa fi haati warraa ilmaan waliin godhatanii jiran kun dhugaa kana fudhachuudhaan nuti osoo hin beekin jaalala keessa seennee waan goonuu hin qabnu ilmaan waliin godhanneerra jechuun jireenya isaanii itti fufan. Kun seenaa ulfaataadha baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Waggaa hedduu wajjin jiraatanii jiru ijoollee qabu osoo isin ta'eeti maal gootu akkam gootu mee yaada keessan waan yaaddan koomentii jalatti na barreessaa. Wanti isin suuraa isaa argitan kuni Gammachiis Dabalaa jedhama. Miseensa caffee Oromiyaati. Kan irraa filatame inni aangoo biilaa irraa filatamee bakka bu'ee miseensa caffee ta'ee tajaajilaa ture. Yeroo ammaa kana garuu viidiyoonni dubartoota garaagaraa wajjin wanta hin barbaachifne hawaasa keessatti wanta baratamaa hin taane aangoo isaatti fayyadamee aangoon isinii kennaa isin qaxara jechuudhaan dubartoota goyoomsee itti fayyadamaa ture miidiyaa kanarraa walii gaddeemaa jira. Akka viidiyoon kun agarsiisutti viidiyoo daqiiqaa 5:33 kun wantoota hin barbaachifne mana sireetti tun raawwatu dhoksaa kaameraa yookaan seekuriit kaameraa waraabamee abbaa langaaf ergame. Akkuma abbaa langaaf ergameeni namichi hojii gadhiisee yookaan magaalaa sana gadhiisee miliqee jira. Akka imanni irratti banamuu fi miseensi caffee gaaffii akkas jedhu dhiyeesse mee dhaggeeffadhaa. Himatamuu dhabuu kun akka irraa ka'u kan gaafannu kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatiirraayi. Baltazaar lammaffaa lammii Oromoo kaabinee jedha. Maaliif akkana jechuu danda'an? Ofii isaatii of waraabaa jira. Akkuma argitan viidiyoo kana ofii isaatii of waraabee jira. Akkuma namicha asiin dura viidiyoo 400 ol hojjetee san jechuudha. Sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti garuu viidiyoon isaa kun viidiyoo dhossaadhaan bahee mana siree keessatti dhossaan waraabamee icciitiidhaan waraabamee bahee jedhamaa ture. Garuu akkasii miti viidiyoo kana akkuma argitan ofii isaatii of waraabee jira. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii ta'a yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Ana wajjin viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hanga sitti yeroo gaarii.